Qilleensa addunyaa kana raasaa jiru lola hamaa sabiyya keenya raasaa jiru gararraa kan jiru Waaqayyo. Dubbiin kee akkas jedha hoo leenci yoo aade kan hin sodaanne eenyu? Yoo Waaqayyo dubbate kan hin dhageenye eenyu? Leenca Yihuudaa al tokko baroode addunyaa kanarraa. Sagaleen kee dhaga'amu galaana irratti, gaarota irratti, baadiyyaa irratti, magaalaa irratti. Mandii sagalee kee dhaga'amu, hadhagaamu, hadhagaamu, hadhagaamu. Gaba jedhu ilmi seexanaa lafa jiru, gaba jedhuun addunyaa wal nyaachisu, gaba jedhu Midilisti keessaa, gaba jedhu Hiraan keessaa, gaba jedhu Israa'el keessaa, gaba jedhu Arab Emireet keessaa, gaba jedhu Afrikaa keessaa, gaba jedhu Itoophiyaa keessaa, gaba jedhu United Kingdom keessaa, gaba jedhu Kooriyaa kaabaaf kibbaa keessaa, Raashaa keessaa, gaba jedhu Chaayinaa keessaa, gaba jedhu ilmi badii sun, gaba jedhu inni baroodu sun, inni dhiiga dhugu sun, inni nama wal nyaachisu sun, gaba jedhu maqaa Gooftaa Yesuusiin.